nama nuti beeknu jechuudha warra ija ijoollee kan akka hiriyoota koo kan akka jaalkaanusiin ijoollee hirikichuu meeqatu waboo keessattis biltsiginnaa keessattis walajjeesaa oolaa jira aboota aatii waliin mari'adha ummanni wallaggaatis dhumuu malee waa tokko furmaannis hin fidaattan uf hin jiru erga kutaalee aanaalee soddomii meeqa harka keenya galfannee jirra finfinnee marsineerra kana booda biltsiginnaa mootummaa wahii hin jiru jechuu jalqabdanii har'a waggaadha erga wayyaaneen dhuftee dabra biraaniin geessee deebitee yukun dhugaan jirtu kana viidiyoo kana kutadhaatii naaf gadhiisa warra dhugaan jaallanne biraan naagaa finfinnee marfamtee jirti kana booda jechuu jalqabuun finfinnee marsineerra erga kana ta'e maaloodha jechuu erga jalqabdanii wallaahi erga gaafa wayyaaneen yookiin juuntaan dhufte wallootti waraanantiniitiin wal arganii finfinneetti dhiyaanneera jedhanii oomme innillee dogongoraan gabaasaa ture sanaadha ergaa lasiiti eessa lixan warri finfinnee marsan sun eessa dhaqan finfinnee keessa seesanii bashannananii kaafteeriyaa ta'anii bashannanaaru moo isa kam inni jarri finfinnee nuu marsanu badhiisa karaa jawaarisin waamu kanatti owwaadha gaafa bara 2018 wanti haddii kana balaa kana hundatti nu fide maali beeytu jawaariin dhaga'uu dhabuu keenya yaa jara keenya abiyyin ta'u jedhe laal an dhugaa hin dhoksu jawaar muhammad dhiisaa aangoo kana dabarsitanii abiyyittiin kenninaa lammaa malee lammaan aangoo kana dabarsee abiyyitti kenninaan siyaasa keessaa baheera jedhe hayyuu siyaasaati moontaane lammaan jira hadha lammaan yequm isrinyaa yookiin yequm reesaa ta'ee hin banne jecha jawaar muhammad keessa abiyyi bara dhufu hin ta'u dhiisaa lammaa wayya jedhe itti duule oromoon ati inaaffaa qabda lammaan maalii waaloodha jedhanii jawaaritti duulaan hayyee erga sinnatti duultanii humna keessanii olii miti jedhee isin dhagaye har'as itti duulaa jirtu jawaaritti itti duulaattu warabbal kaaba warri nuti oromoodha woboo deeggarra maaloodha jettan jawaaritti duulaa jirtu jawaar biltsiginnaa ta'e mootummaa kana jalatti nu gabroonfachiisuufi malee nuti humna godhannee jirra siichi wanti nuti teenyee mariidhaan furaa jechuun qawwee hiikkadhaa jechuu miti dhugaa isinitti himna mariin ta'aati walajjeesuu dhiisaati lola dhaaba akkuma warri Tigraay lola dhaaban hin hiikkatan malee lola dhaaban malee ni hiikkanne bar waraani juuntaadha diridiriin garaadhaan lola wuggaa maaqoob lola dhaabaa ummatan ajjeesisina diroonii sababa isin dhayxanii magaalaa qabannee irrattanii wallaggaan keessatti mumullattanii qawwee magaalaa keessa qabattanii golalala waslaattoon annagaan isinitti maan isin hin jaalladha isin hin qeeqammoo waslaattummaa kanaa dhiisaa seera waraanaa keessatti guyyaa magaalaa keessa kana siin bahii jedhaa viidiyoo laayivii wal waraabaa jechuudha kun yoo bilisa baasootu hin taane gabrummaa jala wal tursiisuu ta'e malee soba kun dhugaan isinitti maa ittiin isiniif ixa barreeffama